Foon qaama keetiirraa qaama koof qooddadhee soorata ati nyaattu ansirraa sooradhee bishaan ati dhugdus ansirraa unadhee hafuura rabbii koo naaf kenne anillee baafadhee gaafa guyyaan gahu nama ta'een dhaladhe gaafa guyyaan gahu nama ta'een dhaladhe miixuuf dhukkubbiin kee gaafa anaan deesse jiruu addunyaarraa sitti dukkaneesse mucaa kootu dhalate jettee erga teesse anis dubsiif jedhee guyyaan gaafa geesse fuulli harmee kootii kan guyyaa ciniinsu gaddaaf dhukkubbiin kee yeroo dimismisu an dhaladhee agarraan na simattee ililchaa fuutee na hammatte hadda koo dhungachaa fuutee na hammatte hadda koo dhungachaa dhukkubbii dagattee kolfitee taphachaa jettee na eebbistee naaf ta'i bakkalcha dhiiga kee cobsitee kana naan na deesse harmee koo yaa giftii baga har'a geesse dhiiga kee cobsitee kana naan na deesse harmee koo yaa giftii baga har'a geesse hayyeegaa daawwattoota jirraa miidiyaa neetworkii kun sagantaa harmeeti sagantaa harmee keenya har'aatiin buufata alam ganaa keessatti kan argamnu haadholii hordofii ulfaarraa kaasanii hanga da'umsaatti jiran waliin turtii goonaanu hordofan waliin turan affeerraa keenya. Dursa maqaa keerran eegalaan ishiin jedhu. Mindaa'ee mul'atan jedhama. Mindaa'ee kanatti jirtu gaa hordofii ulfaarradha. Jalqaba akka ulfaa'u keessan bartanii mallattoo akkam akkamiidha kan isin irratti mul'atu? Mallattoon irratti mul'atu jalqaba pireediin ji'a ji'aan dhufa ture. Pireediin sun yeroo dhaabbate maaliif akka dhaabbatetti gaafi keessa ni galta waan ta'eef karaa mana yaala deemte ni yaalamta. Sana booda antina fincaan kee ni marammaru. Ergi marammaramtee booda ulfata of dhiisuu kee ni beekta. Sana booda immoo yoo ulfataate warri hordofii yaala sirratti godhan immoo iyyuu akka takkataattaltu sitti himani. Sana booda immoo kitittilii galii eegalta jechuudha. Erga ulfaa'uu keessan bartanii gara buufata fayyaa dhuftanii booddee ogeessonni fayyaa kunuunsa akkamii fi gorsa akkamiidha kan isaan isiniif taasisan? Hordoftoonni fayyaa ji'a ji'aan dhufnee akka yaalamnuu fi wantoota fayyadamuu qabnu kitittilii keenya yeroo yeroodhaan akka takkataattallu nu gorsan. Yeroo ulfa keessa jirtanitti mana jireenyaa keessanitti kunuunsa akkamiitu isiniif taasifama? Akkasumallee meeshaalee gurguddaa yookiin hojii gurguddaa akkasiin hin hojjenneef kunuunsa akkamiidha kan isiniif godhan akka warraa keessan? Akka mataa kootitti ani mana koo keessatti yeroon hordofii ulfaa irra jiru kanatti wantoota ulfaata oliif fuudhu wantoota naaf hin mijannee nu hojjedhu jechuudha. Hordofii ulfaa keessan keessatti yeroo ogeessonni fayyaa isin waaman immoo akka feetee maanidha kan isin deddeebitanii hordofii ulfaa keessan taasistan? Qaxaroodhaan nuuna yeroo isaan itti nu yaamanitti. Yeroo tokko haadholiin gara buufata fayyaa yeroo dhufanii darabeetu baay'ate yookiin warafaatu baay'ate jedhanidha kan isanii galan. Sun isin irratti miidhaan uumu? Hin uuma. Fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf namni kun akka waan isaan miidhuutti ilaalee yeroo deemu booda immoo rakkoodhuma mataa isaa ta'uu danda'a. Guyyaan qaxaroo sunillee darbuu hin qabu. Maaliif seeraan kennamuu qaba kittibaan isaatillee guyyaa isaarra darbuu hin qabu waan ta'eef yoo rakkoon addaa jiraate malee adda kutuu hin qabu jedhee yaadaan akka kootti. Yeroo hordofii ulfaa gorsa addatti ogeessonni fayyaa isiniif laatan fakkeenyaaf hir'ina yookiin ol ka'iinsa dhiigaa irratti ulfa keessatti of eeggannoodhaaf gorsa addatti isiniif laatamu jira karaa ogeessota fayyaa? Hin jira. Fakkeenyaaf nyaata addaa kan akka asaagiltii dheedhii isaa nyaachuun foon dheedhii nyaachuun minaamin hin dhowwama mana yaala tokko tokkotti. Kanaaf seeraan sin gorsu jechuudha. Tajaajila isiniif kennamu keessatti karaa meeshaa ta'uu karaa hanqina ogeessotaa ta'uu wanti isin mudatee beeku jira? Akka kootti hin jiru. Hin jiru. Yaada nu laatee ulfaadhu galatoof. Hayyee dursa maqaa keerran eegalaan isin jedhu. Maqaan koo Lilisee Shifarraan jedhama. Kanatti keessatti argamtu gaa toora hordofii ulfaa keessattidha. Wayicha garaatti isin hafu battalumatti mallattoo akkam akkamiidha kan isin argitan? Pireediin nutti dhufaa ture nurraa dhaabbata. Kanaan booddee mallattoo yeroo tokko garaanis nama hin ciniina. Mataa dhukkubbiin illee hin jira. Kana nutti mul'ata. Erga ulfaa'uu keessan bartanii gara buufata fayyaa deddeebi'uu eegaltanii ogeessonni fayyaa gorsaa fi kunuunsa akkamiidha kan isaan isiniif taasisan? Erga mana qorichaatti ogeessa fayyaatti buufata fayyaatti deddeebi'uu jalqabnee buufata fayyaatti kittibaatiin nuuf kennama. Ji'a ji'aan deddeebinee hin ilaalamaa jira. Saawundiin illee hin jira. Kanaan fayyummaan keenya eegamaa jira jechuudha. Yeroo ulfaa mana keessan keessatti kunuunsa akkamiitu isiniif taasifama? Akkasumallee yeroo hojii hojjettanitti wantoota ol ka'aa yookiin hojii jajjaboo akkasiin hojjenneef of eeggannoo akkamii isinii taasifama? Yeroo ulfaa wanta ulfaataa ol hin fuunu
Hojiin keenyas kan hojjennu wanta sasalphatuudha, wanta ulfaatu hin hojjennu jechuudha. Kunuunsa akkamiidha mana keessatti ilaalcha akkamiidha haadha ulfaatu qof kan of eeggannoon godhamu. Of eeggannoon kan godhamuu fi bakka waan ulfaataan baachisanii ofii isaaniitti hojjetu jechuudha. Hojii mana keessaa ofiif hojjetu malee nun hojjechiisanii nuyi bakka kabajamnee mateenya jechuudha. Yeroo hordoffii ulfaa keessatti yeroo ogeessonni fayyaa isiniif qabanitti immoo haa ta'uma akka feeteedha kan isin darabee keessan eeggatanii deddeebitan. Sa'aatii ogeessi fayyaa nuu qabetti deddeebinee dhumnee ilaalamna. Kittibaatii keenyas giseedhaan dhumnee fudhanna. Yeroo tokko tokko haadholiin ulfaa hordoffii ulfaa isaanii kabajan. Hordoffii ulfaa yoo dhufan illee darabeetu baay'atanii dhiisanii galuu kana jira. Kun mudannoo fi yookiin dhiibbaa isin irratti uumuu hin danda'u. Dhiibbaa uumuu hin danda'a garuu giseedhaan sa'aatii itti waamamanitti dhufanii hordoffii sana sa'aatii gaheetti namni baay'ata buufata kana fayyaa kana irratti waan ta'eef sa'aatii dhumannee isaan gaheetti kasaatis ta'e ganama eeggatanii fudhachuu qabu. Eeggannees fudhachaa jirra. Yeroo ulfaa ol ka'iinsa dhiigaa ta'u hir'ina dhiigaa irratti gorsa addaa ogeessonni fayyaa isiniif kennan maaltu jira? Gorsa addaa ogeessonni fayyaa nuu kennanii ni ilaalamna ol ka'uu dhiigaatis hunduma isaayyuu sa'aatii dhumnee ji'aan deddeebinutti nu ilaalanii yoo waan qannas nu nyaata ta'e qannasaa jedhu waan dabalu yoo ta'e immoo dabalaa jedhu qannasuu irrattis. Tajaajila isiniif kennamu keessatti karaa meeshaa ta'uu karaa ogeessota fayyaa hanqinni argamu yookiin immoo karaa hanqinaa wanta isin mudatee beeku jira. Wanti nu mudatee beeku hin jiru. Haala gaariidhaan jechuudha. Haala gaariidhaan fayyadamaa irra waan hundumaa. Baay'ee yaada nurraatti ulfaadhu galatoom. Ishi galatoomaa isinis. Dursa maqaa keeraan eegalan isin jedhu. Maqaa koo Tubbaayee Baqqalee jedhama. Tubbaayee kanatti keessa jirtu gaa toora hordoffii ulfaadha. Wayita garaatti isin hafuu mallattoo akkamiidha kan isin argitan? Mallattoo garaa ciniinaa kan fakkaatu, mallattoo garaa nama muraafaa kan fakkaatu fa'aa ofirratti agarra. Erga ulfaa'uu keessan bartanii gara buufata fayyaa dhuftanii ogeessonni gorsaa fi kunuunsa akkamiidha kan isaan isiniif taasisu? Kunuunsa bareedaa nuuf godhu. Gorsa dabalataa wanta isaan dabalataas nuuf kennu. Yeroo ulfaa mana keessan keessatti kunuunsa akkamiitu isiniif ta'a? Dabalatee illee hojiilee gurguddoo yeroo hojjettan irratti of eeggannoo akkamiidha kan isaan isiniif godhan? Waan ulfaataa ol kaasina nuun jechaatu. Kunuunsa kana biratti fakkeenyaaf hojii mana keessaa wantoota sooratanii qulqullina uffataa irratti waan akkamiidha of eeggannoo akkam isiniif taasisu? Abbaa warraa keessan. Abbaa warraa keenya qulqullina nyaataa irratti waan madaalawaa nuuf kenna. Uffata immoo kan qulqullina qabullee nuuf kenna jechaadha. Hordoffii ulfaa keessatti yeroo ogeessonni fayyaa isin waamanitti dhuftu moo akka feetiidhaan deddeebitanii kan ilaalamtan? Lakki yeroo ogeessi fayyaa guyyaa qaxaroo keenyaatti deddeebinee hordoffii ulfaa kana ilaalamna jechaadha. Yeroo tokko tokko haadholiin ulfaa hordoffii ulfaa isaanii sana dhiisanii haa ta'uudha kan isaan deddeebi'an sun miidhaa isin irratti uumuu danda'u? Dhiibbaa nurratti uumuu danda'a malee. Fakkeenyaaf guyyaa qaxaroo keenyaa dhumne guyyaa fedha keenyaa yoo dhumne jechaadha. Guyyaa sanarra dabarree waggaa dhumnu miidhaa nurratti uumuu danda'a jechaadha. Miidhaa akkamii uuma? Bakka fakkeenyaaf jechaadha. Utuu guyyaan keenya hanqifne yoo dhumne asii guyyaa qaxaroo keenya nuuf kennan irra dabarree yoo dhumnu isaan beekuuf nuuf kennan waan ta'eef guyyaa qaxaroo sana nuuf kennan waan ta'eef miidhaa garaagaraa nurratti uumuu danda'a jechuudha. Yeroo ulfaatti ol ka'iinsa dhiigaa ta'u, hir'ina dhiigaa ta'u, gorsa addatti ogeessonni fayyaa isiniif laatan maaltu jira? Amma kana keessatti dhiigi koo solqee argamee isin beeku, gadi bu'ee isin beeku, giddu galeessumatti hordofaa jira. Ani yeroo lammataa kooti hamma ammaatti wanti kun na mudatee hin beeku akka koottanaa. Tajaajila buufata fayyaa kana keessatti godhamu irratti karaa meeshaa ta'u, karaa hanqina ogeessotaatiin wantoonni isin mudatan maaltu jira? Akka xanna xabiyaasitti kan ittiin dhiiga safaran jechaadha. Mammaatti mudannoo isaanii kan hin argee jiru. Asii bakkee ba'aatii dhiiga keessaan safarsiisaa kottaa nuun jedhu malee asitti argee hin beeku jechaadha. Gara fuulduraatti asitti haadholii asitti tajaajilamanii fi wanti kun akka inni guutamuuf yaada maalii laattaa ture? Fakkeenyaaf utuu wanti kun asumatti argame kan buufata fayyaa kan jedhamu kun waan barbaannu hunda isaa utuu asitti arganne baay'ee natti tola jechaadha. Fakkeenyaaf akka buufata lamganaa kanatti wanti dhiigatti safaran kun amma hanqinni isaanii ishee kana bichaan argeen yeroo hundumaa bakkee baasa farsiifadhaa kottaa hin jedhu waan ta'eef kun utuu guutee fi nan barbaada akka kootte jechaadha. Yaada nulaattiif galatoomaa. Galatoomaa isinillee.
dursa maqaa kiraan eegaleenyu siin jedhu. Sahi. Sahay kanati taa jirtu gargadeessee xumurtee of galteeti baga nagaan hiikamtee dursa. Sahay yeroo hordoffii ulfaa taasisaa turte ji'a meeqaffaarraa kaateeti? Ji'a lammaffaarraa ka'e. Kanatti hordoffii taasisaa jirte buufatuma kanattidha. Jawwee. Jawweettidha. Buufata jawweetti erga hordoffii taasisaa turteeti achitti ciniinsuun yoomsu jalqabeeti kanatti gara kana dhufte. Halkan keessaa sa'a torbatti manaan tana jalqabee tanan bahee dhaqee onna qummixiidha naan jedhan ciniinsuun. Kazaan asuma turii naan jedhanii tanan turee gadaamessi keetti saaqamaa jira asuma turtaa naan jedhanii tan ture. Gaafa guyyaa sanbataa gaafa guyyaa wiixataa turee tanan gaafa guyyaa kibxataa immoo mixiin kee ganaa waan ta'eef hoggaa barbaaddee gadhu hoggaa barbaadde immoo gara mana keetii deemi naan jedhan. Achumaanan gaafa guyyaa kaleessaa bahee innaan bahu immoo akkasitti hin gadhodhe waraqaa raajii naa barreessaa hin jedheen. Asiiti jechuudha. Kazaa waraqaa isaan naa barreessanii gizeen bahee makiinaa keessa seenu wanni mallattoon ciniinsuu natti dhaga'ame. Kazaan laf jalee deemaa hidheet manzin jedhee konkolaataadhaan karana dhufe karaa raajiitti kaan kana. Gizeen dhufee iddoo raajii ga'uu bakka naaxxaaddafee ka'ee raajii on ka'uu mixiidhaa daddafaa ta'u mana yaalaa geessaadhanii ogguma san baajaajiin dhufee seene sa'aatii tokkoon turre dee. Yeroo gara buufata fayyaa alanganaa kana dhufte buufata fayyaa kana keessa ogeessonni jiranii akkamittiin kan isaan simannaa siif taasisan? Isaan baay'ee gaariidha simannaan isaanii. Baay'ee namatti tola. Ati utuu waan tokko hin ta'in nagaa keedhaan kanatti buufata kanatti hiikamtee jechuudha. Nagaa keedhaan hiikamtee mucaa keessattis nagaa guutuudha. Nagaa guutuudhaan. Baay'ee ulfaadhu yaadannoo laattee fi galatoomne. Baay'ee dursa maqaa kiraan eegalan jechuun jedhu. Maqaan koo Siister Jijee Tasfaan jedhama. As keessatti gaheen kee maalidha? Gaheen keenya kutaan kun akkuma beekamaa ta'e kutaa hordoffii duraa kan haadholii ulfaati. Akka ogeessa tokkotti kutaa kanatti ramadamee hojiin irraa barbaachise hojjechaa jira. Akka haadholiin hordoffii ulfaa taasisanii fi gorsa akkamii laattuuf? Gorsi jiru haadholiin ulfaa yeroo dhufanitti konfiraansiin haadholii ulfaallee jiraata. Yeroo isaan as dhufa immoo wantoonni barbaachisaan sababii isaan jiranii fi irratti barsiisaan deemna waan barbaachisu hunda isaan goonaa fi tokko kutaa kana kan dhufanii jalqabumarraa ka'anii hordoffiin ulfaa maaliif akka barbaachisutti himna amma yeroo da'umsaatti barbaachisummaa isaa waan hundumaatti himne hojjechaa jirra jechuudha. Yeroo ulfaa sanatti haati tokko tajaajila akkamii argatti? Akkasumallee hordoffii ulfaa jalqabuun haadha tokkoof faayidaa maalii qaba? Hordoffii ulfaa jalqabuun haadha tokko du'arraallee baay'ee baraara. Daa'ima nagaa godhachuudhaaf baay'isee ishee gargaara. Tokko as kan isheen dhufteettu akka beekamaa ta'ee jirutti haati tokko akka durii miti. Si'a 8 deddeebiti yeroo duraa viziitii 4 qabdi turte. Amma garuu si'a 8 kan deddeebitu keessatti haati tokko sochiin daa'ima isheetii erga dhagahameeti hordoffii taasisuu jalqabdi. Amma garuu ji'a 2 gaditti haati tokko akka isheen dhufte hordoffii waa'ee ulfa isheetiif gootuu ministeerri fayyaallee gadhiisennaan haala sanaan hojjechaa jirra. Maaliif kiniinii fudhattu qabdi gorsa kenninuuf qabna wantoota akkas akkasiitiin waan barbaachisaa ta'ee fi itti siqeenyaatiin yaalaa jirra jechuudha. Yeroo ulfaatti haadholii dhibee garaagaraa qabanii fi warri fayyaan tajaajilli isaaniif godhamu jira akka buufata kanaatti. Haadha tokko jalqabumarraan kan dhuftu ulfa taatee kutaa kana dhufteennaan beesik laayin investigeeshiniin erginuun jiraata. Wantoota sanarraan hundoofne rakkoo ishee adda baasnee sadarkaa keenyatti waan hojjetamuu malu taanaan amma dhufmaatti hordofna sadarkaa keenya ol sadarkaa buufataa ol taanaan immoo qixxa barbaachisaa isheen tajaajila yaalaa argattutti dabarsina jechuudha. Hordoffiin ulfa haadha tokko daa'ima garaa keessaatiif wanta addatti inni faayidaa qabuuf ni jira. Eeyyeen jiraata. Daa'imni tokko yeroodhaan haati tokko hordoffii jalqabuun ishee tokko kiniiniin aayireniin kan kennamuu fi wantoota gosa lama fooliik asiidii fi aayireniin kan kennamuu fi
haadhi tokko daa'imni tokko daa'ima naga qabeessa akka isheen godhattuuf qaama guutuu akka isheen godhattuu fi wantoota fayyaduu fi hordoffiin daa'imaallee murteessaa sabii ta'ee fi haala sanaan hojjetamaa jechuudha. Haadholii irratti wanti darbee mul'atu tokko ni jira. Rakkoon haadholii irraa darbee ulfi ba'uun maalidha? Maalirraa keeti kan inni uumamu? Tokko haadholiin ulfaa'e wantoonni akkasii yeroo baay'ee hin jiraatu. Haati tokko ulfooftee ulfa naga qabeessa da'uu fi ogeessa bukkeetti ilaalamuun ishee barbaachisaa akkuma ta'ee jirutti haadhi tokko da'umsaaf illee olirraa butiinsaan maatii qusannoo fudhattee otuu deessee gaariidha. Amma deemtuti humni isheellee immunitiin ishee qannasaa sababii deemuu fi wantoota akkasiillee ulfa baasuu sababii danda'anii fi barumsa kenninaaf jechuudha. Kallattiin inni sirrachuu qabuu fi furmaanni isaa karaa ogeessota fayyaatiin wanti kennamu jira. Egaa nuyi barumsa fayyaa haadha tokko yeroo isheen as dhuftee jettu barumsa fayyaa irratti kenninaa fi fayyummaa ishee maal ishee barbaachisu haati tokko amma deessee da'umsallee hammam turte akka isheen da'uu qabdu wantoota akkasiitti himaa deemnaa jechuudha. Haadholii hir'ina dhiigaa qabanii fi walitti hidhatiinsa tajaajila irraatiin wantoota isin laattaniif jira. Eeyyeen jiraata jalqabuma haati tokko yeroo dhufteettu beesgilaan jechuun heemoogiloobiniin kan hojjechiifamu jira. Amma dhiigni qaama ishee keessa jiru ilaalamee baay'ee gadi bu'insa innaan qabaatate haati tokko hanqina dhiigaa qabdi jechuudhaaf wantoota sanaa hojjechiisneen ilaalchifna. Sanarratti immoo kan kennamuu fi ayireniin kun fooliik asiidiin kan kennamuu fi hanqina dhiigaa haati tokko yeroo deessu dhiigi sababii ba'uu fi gara fuulduraaf illee gargaarinne kan kenninuuf qabna. Amma immoo haati tokko nu jalaa hanqina dhiigaa akka isheen godhannee fi wanta sana ilaalchisnee yoo baay'ee gabbuu haadhatee wantoota sana ammaawuntii isaa daballee kenninee fi hordoffii akkasii taasisnaaf jechuudha. Haadholiin yeroo da'umsaa irratti opereeshinii ta'anii hordoffii ulfaa irratti rakkoo uumamedha moo maalirraa kaaniiti kan isaan yeroo baay'ee kutaa opereeshiniitti darban? Hordoffii ulfaa irratti keeyotu hin taane haati tokko asitti haala isheen jirtuun hundumaan guutummaa guutuutti hin hordofamti. Garuu ta'us haati tokko miixuu yoo irra ture operaasyoonii yookaan baqaqsanii deessisuun yeroo isaa walinnaa ta'een jiraata. Tokko immoo taa'umsi mucaa isheetii yoo akka barbaachisaa haala ta'e yookaan immoo taa'umsi daa'imaa kan barbaachisaa ta'e mataadhaan dhufu poozishiniin filatamaanis seefaaliik jedhu yoo isaan jiraate wantoonni hundumtuu gaarii ta'e amma barbaachise keessatti miixuun ishee haala xuruutiin deemaa jirannaa ta'e opereeshiniin hin barbaachisu. Garuu poozishiniin mucaa isheetii innaa sirrii miti ta'e mucaa ishee baay'ee guddaa innaa ta'e rakkoo ofii isheetii qabdi taanaan wantoota akkasii irratti opereeshinii sababii barbaachisuuf malee da'umsa ulfaa wajjiniin waan ol qabatu hin jiru. Saayitii sanarratti haati tokko haala isheen irra jirtu ilaalamaa deemu. Haati tokko da'uudhaaf paartogiraafiidhaan hordofamti. Wanta sanaan hordofamaatu deemtu yoo wantichi ta'uu dideedhe gara kutaa opereeshiniitti dabarfamti jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni kan isaanii sodaatanii opereeshinii ta'uudha da'umsa keessatti. Maaliif jennaan hojii guddaa hojjechuu hin dandeenyu, hojii humnaa keenya hojjennee buluu hin dandeenyu waan ta'eef gara kutaa opereeshiniitti darbamuu feenu jedhu. Akka ogeessa fayyaatti immoo akka isaan opereeshinii ta'anii hojii hojjetan yookiin immoo hojjechuus danda'anii wanti ittiin jajjabeeffamu ni jira. Eeyyeen jiraata gaa haati tokko jalqabumatti akkan sitti meedhu kutaa ogeessi gaafa sana ishee deessisu ilaalee opereeshiniif hin barbaachisedhe kutaa sanatti ennaa hime sammuu ishee dura amansiisaa jechuudha. Haati sun sammuu qulqulluudhaan dhattee hojjetattee daa'ima naga qabeessa argattee baatee gara fuulduraatti illee jireenya ishee nagaan itti fuuftee akka isheen jiraachuu dandeessu itti haala hojii wajjiniin waliin qabatu. Opereeshiniidhaan sababii deesseefis hojiin waan ishee ittisu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Hojii dhuunfaa ishee akka barbaaddu hojjechuu dandeessi jechuudha. Akka buufata fayyaa kanaatti yeroo da'umsaa fi akkasuma bakka ogeessota garaagaraatti hanqinni meeshaa fi hanqinni ogeessaa jira. Egaa mana kanatti dhugaa dubbachuuf ennaa ta'e nuyi baay'eeta. Akka sadarkaa buufata fayyaatu hin taane akka piraayimarii hospitaalii tokko walitti illee yeroo hojjetamu jira jechuudha. Kutaa da'umsaa keessatti yeroo duraa hanqinni miidwaafarii illee jira. Amma garuu furmaata argachaa jira. Gaariidha. Hanqinni meeshaa kan jedhamu immoo isa noormaalii kan daandiratti hanqinni meeshaa waan jiru hin jiru. Yoo operaasyoonii barbaadde yoo yeroo ishee darbeet illee gara hospitaalaatti deemsisna malee
waan hundumtuyyuu haala gaariitiin ogeessa xiqqaatiin humna xiqqaatiin haala barbaachisee olitti hojjechaa jira jechuudha manni kun. Gara fuulduraatti kutaa opereeshinii buufanni kun hin qabu akka inni guutamuu fi carraaqqii akkamii kan taasisaa jirtan ogeessonni fayyaa? Jalqabamee ture akkuma pilaanitti manni giraawundi pilaas waan jalqabamee ijaarsi isaa xiqqoo gargar citee jira malee buufanni fayyaa tokko taayippii N kutaa opereeshinii akka inni qabaatu ministeeruma fayyaa irraa gadi dhiifamee asitti jalqabameera. Amma inni xumuramee hojii irratti oolu irratti malee jalqabbiinsaa jalqabameera. Ayyee yaada nulaachee fuffadhu galatooma. Haa ta'u isinis guddaa galatooma. Ayyee dursa maqaa keeraan eegalanii siin jedhu. Maqaan koo Siistara Tsadee Takiluun jedhama. Siistara gaheen keessa keessatti maalidha? Tajaajila kunuunsa daa'immanii irraa jalqabee jechuudha. Kunuunsa haadholii daa'immanii irraa jalqabee haga tajaajila da'umsa boodaatti geessistuudha jechuudha. Dubartiin tokko da'umsaaf yeroo dhuftu gara buufata keessanii simannaa akkam akkamiidha kan isin gootanii? Jalqabuma yeroo isaan dhufanii hordofii irraa jalqabu. Kutaa kaardii irratti simannaan keenya kan jalqabu. Kutaa kaardii irraa kaasnee hamma yeroo isaanii karoora maatii fudhatanittidha. Simannaa nuti goonuufi baga nagaan dhuftan jecha fuula ifaadhaan haadhota walitti ofitti qabnee akka isaan tajaajila nurraa barbaachisu argatanitti simannaa nuti goonu jechuudha. Da'umsaaf buufata kana guyyaatti haadholii hanga meeqaatu dhufa? Guyyaatti tilmaamaan inni xiqqaan 8 inni guddaan 10. Haadholiin rakkoo maalirraa ka'aniiti kan isaan gara kutaa opereeshinii fa'iitti darban da'umsa keessatti? Gara kutaa opereeshiniitti dabarsuun kan haalli isaan daddabarsu wantoota baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni tokko ciniinsuun irra turu yookiin obstructed labor kan jedhamu jira. Inni yeroo irra turu asitti hordofnee bifa paartoogiraafii kan jedhamu jira isaan hordofneetu gara kutaa opereeshiniitti kan isaan darban jira jechuudha. Inni lammaffaan wantoota baay'ee keessaa muraasa yoo nu barbaade inni lammaffaan immoo haala taa'umsa mucaa irratti hundaa'e. Rakkoon kanaan dura haadhotii irratti mudatan kanneen kanaan dura opereeshinii ta'anii yoo beekan ta'e isaan kana ilaalleetu indikeeshinoota jiran jijjiiru yookiin agarsiistuun jiran jiru jechuudha. Isaan irratti hundoofneetti gara kutaa opereeshiniitti kan dabarsinu. Namoota dhukkubus ta'e olka'iinsa dhiigaa fi hir'ina dhiigaa qabanii fi gorsa akkamiitu godhamaaf? Akkasuma wantoonni akka gorsaatti laatamuuf biratti immoo tajaajila akkamiitu jira? Gorsooti nuti kenninuufi akkuma dura dubbadde jalqaba kutaa da'umsaatti osoo hin taane kutaa hordoffii da'umsa duraa irrattidha. Kan nu achitti iskiriin goone yookiin immoo adda ba'iinsa kan jedhamu jira. Isarratti yoo darbee yookiin immoo miliqee kan kutaa da'umsaa dhufu ta'e jalqaba qorichaanidha kan nuun goonu jechuudha sitti. Duratti warreen hanqina dhiigaa qaban yookiin aniimiyaa kan jedhu yoo isaan qunname ayiranii kan jedhamutu jira. Ayiranii kanaan sappoortii gochaa yookiin gargaarsa gochaa dabalataan illee nyaati haadhotaaf kennamu yookiin gorfamu nyaata dabalataa akkasiin guyyaatti 2-3 nyaattu. Ganama laaqaan ciree nyaattee laaqaan akka isheen hin gorsinaa jechuudha. Warreen hanqina dhiigaa qabaniif. Warreen hanqina dhiigaa qaban sana irratti si deebisa. Gosoota nyaataa keessaa maal fa'idha? Viitaaminoota akkam akkamii warreen qabanidha kan gorfaman nyaata sana irratti? Gosoota nyaataa jechuun haati amma yeroo ammaa kana nyaadhu sana nyaadhu jenneen gorsinu. Gaafa jedhamu wantoota argamu naannoo ishee irratti amma haala yeroo ammaa kana irratti hundaa'e wantoota gurguddaa nyaadhu yoo jenne yookiin biqiloota irraa kanneen argaman kan akka muuzii yeroo ammaa akkuma beekamu muuziin kiiloon tokko birrii meeqa akka ta'e beekamaadha. Kana nyaadhu yoo jenne ishee dirqisiisna ta'e rakkoo biraa keessa isheedhaan gahuu danda'a. Rakkoo biraatiin ishee saaxiluu danda'a jennee waan yaadnuuf waanuma ishee bukkeetti argame kan akka bisingaa, xaafii diimaa wantoota ayiranii of keessaa qaban, vaayitaaminoota kan of keessaa qaban wantoota akkasiin gorsina. Gorsa laannaaf jechuudha. Kanneen dhiibbaa dhiigaa yookiin olka'iinsa qaban kanaafoo? Olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kan jedhamu kanarratti haati kamiyyuu ulfataa ta'e kan argamte hundumtu riiskii yookiin immoo dhibeen biraan dhufan ulfaa wal qabatee hin jijjiiru. Isaan kanarratti gorsiin kennamaaf yoo akka tasaa ta'e ofirratti argite mallattoolee qaqqabanne. Mallattoonni qabu tokko
dhiibbaa dhiiga qabdi haati tokko jechuudha. Mataa bu'uun hamaan jira. Harki fuulli miilli dhidhiita'uun hin jira. Kana yoo ofirratti argite akka isheen daftee dhuftuun goona. Erga isheen bukkee dhuftee immoo tajaajila nuti goonuu fi qorichaa wal qabatee ta'uu danda'a. Darbeetu qorichaan achi hin gahin immoo ilaalamtee yerootti hordofamtee dhiigi ishee ol ka'aa deema yoo ta'e gara tajaajila itti adeemti. Sana dura garuu wanti nu ishee gorsinu buna yookiin kaafeenii kan jedhamu akka isheen ofirraa ittistu yookiin qannasuu qabdi jechuudha. Hir'isuu qabdi. Hir'isuu akka isheen dandeessuuf gorsiin kennamaaf duratti utuu isheen sadarkaa kanarraan hin gahamin. Ergi geesseen booda immoo tajaajila qorichaatiin jechuudha kan inni ishee tajaajilu. Da'umsa irratti yeroo baay'ee duutii haadholii yookiin daa'imman sababa maalirraa ka'eeti kan inni mudatu? Duutii haadhaa fi daa'immanii kan inni mudatu yeroo baay'ee akkuma hin jedhu haadholiin baay'een tajaajilumti da'umsaa maal akka ta'e hin beekan. Lammaffaa hordoffiimti da'umsa duraa kunuunsa da'umsa duraa yookiin ANC kan jedhamu sana hin beekan. Kanarraan kan ka'e haadholiin yeroo baay'ee manatti da'uudhaan haatis daa'imtis du'uu dandeessi. Karoora maatii fayyadamuu dhiisuudhaan illee du'uu dandeessu jechuudha haatis daa'imtis. Kana ittisuudhaaf yeroo baay'ee kan nuun goonu ijoollee kan lafa yaajuu walii galleetu mana deemnee haadha ishee kamtu tajaajila argate haadha ishee kamtu tajaajila hin arganne kan jedhu adda baasuudhaan yeroo nuti tajaajila kennu jira jechuudha. Haati tokko yaala baqaqsanii yaaluun yoo deesse turtii hangamii booddeedha kan isheen hojii humnaa yookiin hojii ulfaataa hojjechuu dandeessu? Inni kun akkaataa kondiishinii yookiin akkaataa haadha sanaa irratti hundaa'a. Darbees immoo waggaa 3 kan kennamuuf jechuudha. Waggaa 3 amma waggaa 3 kana gidduutti deebitee illee akka isheen hin gorfamti. Maaliif gadameessi ishee jabaachuu qaba. Bakki tarsee yookiin muramee hodhame sun illee walitti fayyuudhaaf. Isheen illee baay'ee jabaattee akka isheen intanaa gootuuf kan gorfamutu jira jechuudha waggaa 3 tilmaama. Kan isheen kaatee olii gadi socho'u yookiin immoo fayyummaa ishee mirkaneessuu dandeessu immoo hangamitti fudhachuu danda'a? Fayyummaa opereeshinii taatee booddee seelonni akka isaan ol keessa deddeemanii hojii isaanii jalqabaniif guyyaa 3 booddee kaatee of bartee guyyaa 3 booddee kaatee akkasumas sochii qaamaa gootu hin taasifamu yookiin hin gorfamu. Akka buufata kanaatti iddoon haadholiin itti da'anii fi bakki tursiisa daa'immanii hanqina qabamu ga'aadha. Akka waliigalaatti tajaajilamtootaa fi tajaajilaan iyyuu wal qixxee miti. Gabaabumatti kaasuu hin barbaade akkuma haala mana kanaatti iyyuu jechuudha. Kutaa da'umsaan fakkaatu. Qulqullinaan wal qabate yoo ta'e baay'ee gaariidha. Akka iddoo biraatti wal madaalsisnee garuu hanqinni kutaa hin jira. Hanqinni kutaa hin jira, hanqinni ogeessaa hin jira. Tajaajilamtootaa fi tajaajilaan waliin gitu innis hin jiru kanadha. Dabalataan hanqinni sireellee jira. Guyyaatti nama 10 nama 15 isaa ol deessisaa siree nuti qabnu siree xiqqoodha. Akka seeraatti sa'aatii 24 turuu qabaa jedha. Haati tokko deessi sa'aatii 24 turuu qabdi. Nuti kana sababii siree dhabneef yeroo nu sa'aatii 6tti geggeessinu jira. Kana keessatti immoo haati manatti duukaa deemnee gorsa kennuufiidhaaf immoo ogeessi fayyaallee hanqina qabna jechuun baay'inni humna namaa rakkoon humna namaa jira. Amma dhiyoodha kan isaan nu daddabalaa jiranii kanarratti ilaalan jechuudha. Kanarratti akkamiin akka fooyya'uu qabuuf immoo yaada qabdu hanqina kanarratti? Nuti yeroo baay'ee illee gaggaafanna turre inni giraawundi pilaaswaanii yookiin immoo gamoo ijaaruuf eegalanii jiru kanarratti yeroo baay'ee dhufanii haasofsiisanii jechuudha. Furmaatan ta'anii yaadna gara fuulduraatti. Haadholii abbaa manaa hin qabne namni isaa fidu ofiin dhufanii bakka filannoo isaanii godhatanii bakka kanatti da'umsaaf dhufanii yookiin manatti da'umsa miixuu dadhabanii kanas dhufanii fi akkasumas haadholii harka qalleeyyiidhaa fi deeggarsa isin addatti gootan jira. Deeggarsa addaa kan nuti goonu yeroo turtii keessatti garaagarummaa qaba akka warra kaanii miti. Ammallee biraa qabna fakkeenyaaf jechuudha. Karaa irratti daandii irratti tajaajila da'umsaa kan kennamee fi fira qabu jettee iddoo biraarraa dhufteeti. Kan isheen akka tasaa gara keenyatti gorte jechuudha. Sanarraan adda kan nuun akka tajaajila addaatti goonuu fi nyaata barbaachisu isheedhaaf asitti gochaa fi qarshiidhaan illee qarshii walitti qabamu jira gandarraa. Isa kanallee wantoota akka daayiperii nyaata isheen asitti nyaattu illee amma isheen turtutti yookiin amma isheen of dandeessutti tajaajila garaagaraa kennaa jirra jechuudha asumatti. Kutaama hanqinumti kutaatu jiru iyyuu. Akka buufata fayyaa kanaatti
karaa meeshaan karaa ogeessota fayyaatiin hanqinoota akkam akkamiidha kan jiran? Karaa meeshaa rakkina hin qabu karaa dhiyeessii. Rakkina hin qabnu. Hanqina ogeessaatu ture. Akkuma duratti kaasuu yaale jechuudha. Hanqinni ogeessaa yeroo ture keessatti nama lama ta'aniitu hojjechaa turre bara dheeraadhaaf jechuudha. 2007 kaasee irraatti as hin jiran. Reefuu tajaajila da'umsaa namoota kennan yookiin ogeeyyii tajaajila da'umsaa raawwatan itti nu daddabalaa jiru malee duraan nama lama ta'aniitu kan nu hojjechaa turre. Tajaajila ji'atti nama inni xiqqaan nama 155 inni guddaan nama 200 kan nu gabaasnu ji'atti jechuudha. Kana kan raawwachaa turre humna nama lamaatiinidha. Hanqinni humna namaa akkuma jirutu ta'ee karaa meeshaa dhiyeessii rakkina hin qabu. Buufanni alamganaa kuni buufanni fayyaa alamganaa kutaa opereeshinii hin qabu. Yoo dubartiin tokko da'umsaaf miixuun irra ture yookiin immoo akka isheen opereeshiniidhaan deessu erga mirkaneeffattanii booddee buufata kamittidha kan isin riifar gootan? Duraan yeroo Oromiyaan hoogganaa ture jechuudha. Utuu shaggiriin hundaa'in duraanii Gaandii Phaawulos hospitaala kana alertillee nu gargaaraa ture. Yeroo kanatti dafneetu asitti rakkoo kana gabaabsuuf jecha sa'aatii amma kana kan deemnu waan ta'eef sa'aatii meeqatti rakkoo kana keessa galtii haati kun kan jedhu asitti ofii keenya arreenji yookiin sirreessineetu ogeessa achi jiruuf yookiin immoo ogeessa dhimma baqaqsaarra hojjetu kana wal quunnamnee ambulaansiidhaan qabannee geessaa turre. Amma garuu eeguu shaggaruu hundaa'ee hospitaalli Diimaas immoo sabbatatti dhaabbatee jira. Erga hojii jalqabeen booda rakkoon karaa kana wal qabatee jiru hin jiru. Ofii keenyaas hin geessinaa. Rakkoon ambulaansii illee akkuma jirutti ta'e innis dhiyoo kana furameera. Isaan wal qabatee rakkoon egaa hammaatti nu mudate illee hin jiru. Haati tokko da'umsaaf miixuun erga qabee akka isheen opereeshinii taatu erga mirkaneeffattanii akka lubbuun haadha kanaa hin gaaga'amneef yookiin hin miidhamnee fi kutaa opereeshinii akka inni asitti ijaaramuu fi yaada akkamiidha kan isin taasisaa jirtan? Yaadi nuti taasisaa turre duraan baay'ee fagoo waan tureef jechuudha. Gaaffii nu gaafachaa turre irraan kan ka'e ogeessonni dhimma kanarra hojjetanis haa ta'u itti gaafatamtoonni buufata fayyaallee akka hiriiraatti yookiin immoo wal qabatanii dhaqanii gurmaanii dhaqaniitu gaafachaa turan. Yoo hin beektate yookiin informationii isaa qabda yookiin immoo odeeffannoo isaa qabda ta'e hospitaalli dhaabbatee ture duraan. As keessatti alamganaa kana keessatti baroota hedduudhaaf ni ijaarama jedhamee kun akka hanqisuuf yookiin immoo haati kutaa baqaqsaa seentu asii baatee amma gaandii dhattu as naannoo kanatti adda safariitti kan inni jalqabamee ture. Waggaa dheeraa ture garuu gaaffii na gaafatamu iyyuu malee akkasumatti banamee yookiin open ta'ee hafee jira. Otoo hin xumuramiin akkasumatti hafee jira. Haa ta'u garuu gaaffii keenyas ta'ee gaaffii ogeessa fayyaa gaaffii uummata naannoo kanaatiin kan wal qabate ta'eetu Diimaatti akka inni hospitaalli ijaaramullee ta'ee jira jechuudha. Ammas gaaffii kana biraan nuti gaafataa jirra. Akka buufataatti illee ogeessi ramadamee dhimma kanaaf akka yeroo gabaabaa gidduutti akka inni nu raawwatu yookiin immoo rakkinni haadhaa fi daa'immanii akka inni mudanneef yeroo gabaabaa gidduutti akka inni nu raawwatuuf gaafachaa jirra. Gamoo nama ijaaramaa jiran siin jedhullee dhimma kanaan wal qabateeti. Gamoo nama ijaaramaa jiru kuni kan jalqabee ka'ee amma dhaabatee jirudha. Inni itti fufee duutii haadhaaf daa'imaa akka inni dhaabbatuuf kutaa opereeshiniif danda'a akka godhatanii fi hamma irra deddeebi'anii hoogganaan kan buufata kanaa haa ta'u ogeessonni buufata kanaa irra deddeebiidhaan yaada kaastanii gaafachaa jirtan qabdu moo jalqabeera jettanii callistanii dhiistan? Gaafachaa jirra. Jalqabeera jennee biraan deebinee wantoota baay'ee ture kuufama bishaaniitiin iyyuu baay'ee nu rakkisaa ture. Yeroo gannaati kan isaan jalqaban jechuudha. Ganna jechuun yeroo bokkaan roobu keessa jalqabanii kuufama sanallee jechuudha. Karaa kamiin seenanii haaluma ijaarsi buufata fayyaa kuni rakkoodha yoo ilaalte ta'e. Achi siquuf siquu hin danda'u. Iddoon itti ijaarame rakkoo qaba siluma. Rakkoo kana hambisuuf immoo ol ijaaruudha kan filatame. Kanaaf gamoon akka ijaaramu ta'eetu ture. Sana booda warri gamoo kana jalqabsiisanii addaan kutanii. Addaan kutanii kuufamni sun illee karaa kamiin konkolaataan akka seenee kuufama sana hir'isu yookiin immoo yaasuu fi baay'ee gaaffii ture nama hundumaaf iyyuu jechuudha. Akka tasaa ta'e boonni irratti dhufee hin goge. Ammas gaaffiitti dhiyeessaa jiru jarri
warri itti gaafatamtoonni biiroo jechuudha. Nu illee biraan hafne akkam taatanii eessa geessanii jennee gaafataa jirra jechuudha. Yaadan baachee bifadhu galatama. Galatama. Amma gara manaatti si geggeessuuf hin jedha waan ta'eef akkaataa ittiin harma hoosistu yookiin galtee akkamitti akka daa'ima kee qabdu afaan keessa akkamitti keessaa akkamitti harka kee irratti baattatta kan jedhu si barsiisaa jechuudha. Ishee jalqabaa daa'ima kee erga akkasittiin itti uwwisteen booda asirraan qilleensi tuquun qabu asiin qilleensi tuquun qabu daa'ima kanaa jechuudha. Ishee kanaaf akkam goota jalqabaa haadholiimti keenya yeroo da'an dura barnoota argatiin akkasitti qabatu daa'ima. Argite harki koonni kun ciqileen kun mataa daa'imaa harki koonni kun eessa jira? As teessoo mucaa jala jira jechuudha. Kanaaf maal ta'a mucaan kun harka isa kanaan illee ulfaatinni mucaa yoo sitti ulfaan harka isa kanaan waan biraa fuutee ofii keetis dugdi kee qaamni kee hundumtuu wal qixxaateetu jiru haala salphaadhaan naannoo kana sirreessitee bakka daa'imti rafu sirreessuu dandeessaa jechuudha. Tokko lammata kun kan beekamaadha kun haati kamiyyuu kan baatte ittiin daa'ima ishee kunuunsaa turtedha. Inni dabalataa ammatu akka tasaa ta'e lakkuu ta'anii daa'imti kun jechuudha. Akkasittiin qabadha. Argite ergi nakkeettiin qabeen booda daa'imti hin dabdu homaan taatu. Argiteetta harma kee jechuudha ofii keetti teessee akkasitti ofii keetti dugdi kee gadi cabuu nuffii malee akka toosiftuuf. Hin nuffiti ni haati. Maaliif nuffiti? Haati haala mijeeffanne waan ta'eef nuffiti jechuudha. Nuffii malee akkasitti harmi koo argite itti dhiyoo miti harmi koo. Harmi gabaabaanis dheeraanis homaa tokko rakkoo hin qabu jechuudha kanarratti. Akkasitti argin qabaddee ishee kana sakkeettiin qabadha. Tu lakkuu ta'e sii galee kanaaf amma immoo akkuma kana harma isa kana erga hoosisteen booda maal gochuu dandeessaa? Yeroo qayyartu yookiin yeroo jijjiirtu akka kana godhachuu dandeessa jechuudha. Argite daa'imti kun harma barbaadee aanatu kennaaf ta'e bifa salphaadhaan yookiin mijataadhaan keettoo sifachuu hin danda'a jechuudha. Lakkusuutu taate akkasitti qabadhee lamma ishee qabachuu hin danda'a jechuudha. Amma ofii keetii hoosistee natti agarsiista qabdee. Yeroo afaan keessa keessu harma naannoon kun guutummaan lafti gurraacha kun hin jira miti. Afaan daa'imaa yeroo isheen afaan bantu akka kanatti hidhiin inni kun gadi bu'ee inni kun ol dacha'ee harmi qabachuu qabda jechuudha keessa galuu qaba. Kanaan ala akkasitti dachaasnee yoo keessa gashine mucaan kun harmoodhaan jiru jechuudha argite. Hidhiin inni kun gadi jechuu qaba. Inni kun ol jechuu qaba. Harmi naannoon harmaa kun maal ta'a afaan keessa gala. Yeroo sana mucaan maal gooti? Harkisuu dandeessi jechuudha. Kanaan ala akkas gootee yoo keessa gashite maal harkisti? Hidhii ishee harkisti jechuudha. Daa'imtiin beeloftii hanqina dhiigaatiin hir'ina dhiigaatiin qabamuu dandeessi jechuudha. Si jalaa miidhamuu dandeessi. Si galee guyyaatti yeroo 8 hanga 12 hoosista. Karoora maatii keessaa isa tokko waan ta'eef. Wanti siin galle yoo jiraate gaaffii na gaafattaa. Kan sii gale immoo yoo jiraate obboloota kee yookiin naannoo keetti gaafa galtootis barsiisuu dandeessaa jechuudha. Gaaffii yoo qabaatte na gaafadhu yeroon sii kenna. Sii galee itti fayyadamuu dandeessi. Nagaan galchi. Hayyee dursa maqaa keessanii fi ga'ee isin buufata fayyaa kana keessatti qabdan irraan eegala. Maqaan koo Abiidaa Mahammadiin jedhama. Itti gaafatamtuu buufata fayyaa kanaati. Itti gaafatamtuu buufata kanaa taatanii hordoffii ulfaarraa kaasee hanga kutaa da'umsaatti hordoffii isin irratti gootan yeroo hundaa akkamidha? Kutaa haadholiif daa'immanii yeroo hundaa kutaa kaawwan caala sirriitti kan ilaalamudha. Maaliif du'aatii haadholiif daa'immanii hir'isuudhaaf iddoon sirriitti irratti hojjetamudha. Akka haadhaatti illee akka ogeessa fayyaatti illee iddoo baay'ee irratti hojjetamudha. Akkuma buufata fayyaa akkuma hojiiwwan kaawwan ilaallutti miti torbeedhaan yeroo hundaa jimaata yeroo hundaa ni ilaalla. Keessattuu amma qusannoo maatii IUCD scale-up isa jedhamu erga jalqabne as karoora guyyaa 100 jennee qabanneetu torbeedhaan jimaata naannoo sawwaan jiru hunda isaa sirriitti ilaalla. Ogeessota fayyaa warra siisteroota warra kaan irraas
warra as keessa jiran haadholiirraas akka qorannetti hanqinni ogeessaa ni jiraadha kan inni kaasanii hanqina ogeessaa guutuudhaaf hangam yaalaa jirtu? Sirriidha. Hanqinni ogeessa fayyaa keessattuu miidwaayifarii warra jedhaman warra narsoota deessistu rakkoo baay'ee keessa turre. Nama 3 qofa turanii 3 san keessaa iyyuu isiin tokko baay'ee nu jalaa dhukkubsattee dhiibbaa atuma tajaajila irra jirtu dhiibbaa dhiigaa isii baay'ee ol ka'ee kuftee guyyaa gara ji'a tokko addaan kunne nama 2. Amma immoo nama 6 qabna. Narsii deessistu dhiyooma kana shaggar nu guutanii ji'a 2 asitti nama 3 tokko nu dabalanii amma nama 6 qabna. Hir'ina namaa haa jiraatu iyyuu malee garuu akka yeroo duraa sanii miti amma nama 6 nu ga'anii. Kutaa midwaayifarii yookiin kutaa deessistootaatti hanqinni siree ni jira. Dabalataan illee haadholiin asitti yeroo da'uudhaaf jedhanitti kan asii dadhabanii fi bakka kan biraattidha kan riifarii barreessinu. Ammallee kutaan opereeshinii nuuf hin ijaaramnedha yaada isaan qabanii sanarratti maal hojjechaa jirtu? Dhugaadha yaadni ka'ee sirriidha garuu kutaan hanqinni akkuma biyya akkuma naannoo kanaatti hanqinni mooraas jira. Amma immoo tiyyuu OR bilookii dabalataa duuba saniin jalqabee dhaabbatee jira malee isa dabaluufiif. Gara fuulduraatti ammaaf isuma jirutti lafa turmaata haadholii as biratti qopheessinee jirra. Yoo rakkoo ta'e nama 2 tokkoon ciibsaa babal'isuuf immoo isa pilaaswaanii duuba sanitti ijaarree jalqabsiisnee jirra. Itti deemnaa jedhaatuma jirra yeroo biyya. Sireen irratti haadholiin da'anii yoo xiqqaate guyyaatti 8 hanga 10dha kan dhufu da'umsaaf jedhanii. Bakka sana bakki tursiisas bakki itti haadholiin da'anis bakka tokkodha jedhan. Bakkoota sana addaan qooduudhaaf wanta irratti yaaddan qabdu. Amma gaa kutaadhumti bilookii dabalataa pilaaswaaniin inni jalqabne kun haadholiif daa'immaniif qofa kutaa OR bilookii OR haa qabaatu malee kutaa haadholii fi daa'immanii hunduma isaa rakkoo isaa nuuf fura jenneeti. Ammaaf garuu isuma jirutti tajaajilamna. Wanni itti yaadne bilookii dabalataa kanatu furmaata waan kana hundaa ta'a. Haadholii guyyaadhaa gara guyyaatti dhufanii da'umsaa fi asitti tajaajilamaa jiranii warreen asitti hordoffii ulfaa qabanii fi warreen daandii irraatii dhufanii adda baastanii qorannoodhaan waan keessan hordoffiin keessan maal fakkaata iddoo sanatti wanti isin qorannoodhaan adda baastanii kaa'attan jira? Warroota daandii irraa kara biraarraa buufata fayyaa biraarraa yookaan osoo hordoffiin qabaanne dhufanii irra deebinee akka haarayaatti galmeessinee kaardii haarayaa baasnee fi tajaajila akka argatan taasisna. Warri kun silayyuu kaardii nu biraa qaban waan ta'eef kaardii dhuma isaa baasuudhaan hordoffiin haaluma kanaan itti fufa. Warri daandii irraa nutti goranii baay'ee rakkatanii nama hin qabne kutaa turmaata haadholii asii qabna. Kutaa turmaata haadholii keessatti qofaatti tursiisnee achitti haga maatii argatan yookaan daa'imman isaanii haga guddistuu irraa fudhattutti achi keessa tursiisna kutaa turmaata haadholii keessatti. Warreen as turan kanaaf yookiin abbaa warraa warreen hin qabne callisanii madaanii gana guddifachaa laatan kanaaf kophaatti soorata wanti isin laattaniif jiramoo maalirraati kan isaan fayyadamanii jiraatan? Isaaniif kophaatti aanaarraa kadhatame ijoolleen ekstenshinii fayyaa aanaarra jiran kadhatanii uummatarraa walitti qabanii midhaan marqaaf ta'u kutaa turmaata haadholii kana keessa jira. Kutaa turmaata haadholii yeroo jennu hoomlaayik envaayiromentii qabaachuu qaba waan ta'eef televezyiinii qabaa, siree qabaa, midhaan marqaa qabaa, waan nyaata itti qopheeffatan akka mana isaaniitti akka isaan yaadan kan taasisu kutaa tokko qabna. Amma hin gahaa miti garuu. Haadha 2 caalan ciibsu kutaan turmaata haadholii kenna qabna isaan ummatumarraa walitti qabnee qabna. Garuma kan kutaa opereeshinii sanaatti isin deebisa. Asiitii diimaattidha kan isaan riifer goona jedhan yeroo baay'ee. Asiitii amma riiferii diimaa ga'anitti haadhi tokko lubbuun ishee darbuu danda'a yookiin daa'imni sun miidhamuu danda'a. Turtiin ijaarsa keessanii kun hangam gidduutti xumurama jettanii yaaddu? 2014 yeroo san bulchiinsa magaalaa Sabbataa jala jirra. Yeroos jalqabe. Amma immoo addaan kutiinsa isaa irratti koreen dhaabbatee itti adeemaa jira. Amma inni xumuramu hin beeku garuu koreen isaa amma jalqabee jira. Hojii akka nu eegalee tajaajila uummataaf kennu koreen itti deemaa jira. Baajanni ijaarsa kana mootummaadha. Gama mootummaatiin baajanni kun akka inni dafee xumuramuu fi baajata dhaabbanni kun ijaarsi isaa gaafatuuf gaafattanii akka xumurtaniif wanti isin danqutu jiramoo maaliif waggaa 2 kan inni turtii adeemaa jiru maaliif lafarraa harkifate? Rakkinni isaa rakkina bajataatii miti. Rakkina himaaxaa duraan gurmaa'anii fi himaaxaa isaantu itti fufuu dadhabuudha. Amma himaaxaa saniin erga ammaa koreen amma dhaabbate siin jedhu kun koreen dhaabbatee baasiin jaraa nutti as darbe yoo ta'e akka dhaabbatichi kafaluufii fi kan kenna immoo isaanitti darbe yoo ta'e ijoolleen kun kafaltiin isaaniif kafalamee
karaa itti deemamuu qabuun akka itti deemamuu fi tajaajila uummataatiif akka deemu koreen kanaaf dhaabbatee jira. Rakkina bajataa miti kan nu mudate. Rakkina bajataa hin qabnu. Isaaf bajanni qabame gahaatu jira waan ta'eef. Waliigaltee dhabuu koree saniiti kan rakkoo kana fidee fi shaggar yeroo hundaa'u kutaan magaalaa bakka sadiitti yeroo hiramu bulchiinsa magaalaa sabbataatitti wanneen kun kanaaf waan ta'eef amma akka furiititti akka haaraatti bifa haaraatiin koree dhaabnee itti deemaa jira. Egaa gara fuulduraatti xumuramaaf abdii qabna jechuudha. Yoo rabbi jedhee yeroo dhiyootti bara kana keessatti akka inni tajaajila kennuudha kan nuti itti deemaa jirra. Yaada nurraa arganii ulfaadha. Galatoomuu. Waan nu daawwattaniif ulfaadha. Torban gaarii isiniif haa ta'u.